يومرني أكلت سلطة دمي مخاطي فجاسني مقارت سلطة في مخاطي يا إلما نور مودا مرمي مرامكيتي مالينا خاخنا لفون بهو نفتوتي يومرني أكلت سلطة دمي مخاطي فجاسني مقارت سلطة في مخاطي يا إلما نور مودا ديني دنقال خيتي مالينا خاخنا الرحمة وقمنوتي أني خانتكم من وجر الري ديدينا دربو في الدات بوكبني سمي رومو باكهن دات جارمني دينا قربني هنقرا خنطانمني نفقه خنطنا بودا واننتاني دينا قربني هنقرا خنطانمني نفقه خنطنا بودا واننتاني نساموداف نجسانيس هما أبدين كتنا اتجابي سنة فالمي حقا كنيا في الملا بطي قدو كان جلنا نماتين نما قل كلو نما سوا ساجالت نما بلسوما راف والكتوما راف تتافت چاجرو harka jese kana hinargita ya waaqayyo atin beettanu ee okkate simbeennu haa ta'u iyyuu malee lubbuusaa gennatatti nuu qananneessi yaa waaqayyo cubbuusaa hundumaa dhiisiif horrasaas maatiisaa ijoolleesaa sabasaa firootasaa hundumaa saba Oromoo kan isa beekan hundumaa an isa jajjatan isa jaallatan hundumaa jajjabeessi yaa waaqayyo yaa abbaa ijoollee isaa keessumatti maatii isaa ati abbaa malee hafane horra hafan abbaa manaa hanaft malee hanaft haadha manaasaa obbolaasaa hundumaa ati jajjabeessi yaa gooftaa jabina isaa nuu kenni hunduma keenyaafis jaallota isaa warra qabsoo keessatti isaa wajjin hojjechaa turan gara boodatti hafanis ati humna isaa yaada isaa han inni ittiin ka'ee tattaafachaa ture diinnis kan ittiin ajjeese garmalee yaa waaqayyo ati isaan yaadadhu hunduma isaanii jajjabeessi akka immoo jabaannee itti fufnu abbootiin keenya hundumtuu bira meeqaa qabee yaa gooftaa han irratti dhuman lubbuu isaanii maatii isaanii dhiisanii jireenya isaanii dhiisanii lubbuu isaanii kennanii yaa waaqayyo warra darban guyyaa har'aana yaadachuudhaaf asittaan ol qabne faana isaanii buune akeeka isaan ittiin ka'an galmaan ga'uudhaaf amma dandeenyutti akka walirraa hin cifne akka hin nuffine akka hin dadhabne yaa gooftaa dhalooti dhufus ta'e warri jirus ta'e akka itti fufne lafasaa kaayyoo isaanii yaa waaqayyo bilisummaa walqixxummaa saba Oromoo horra kaanii jin akka dhugeeffamuu fi qabsoo goon hundumaa irratti nu jajjabeessi. Hadhaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf warri lubbuu isaanii wareegaman bara baraan yaadatamuu qabu nuu jedhaniiti. Isaan du'anii immoo morma keenya ol qabannee akka deemnuuf sabni kun saba boonaa akka ta'uuf nu wareegamanii waaqayyoo warra wareegaman jeennataan haa qananiisuu warra immoo lafarra jiran warra har'a qabsaa'aa jiran waaqayyoo humna haa kennuuf irree haa kennuu fi warra ititanii wal dhagaanii wal jala hiriiranii saba kana jijjiirraa maahii argamsiisan haa godhuu gidiraan Oromoo irraa akka dhaabbatu waaqayyoon haa gargaaru. Gadda gaddarratti nu dabalamee iida gammanna jennee iida tsoomanaa eeguu ganamarri barraa kaanu gadda agarree gadda sana warra nurra kaa'e rabbi gadda sana isaaniif haa kennu. Oromoo rabbi afaan tokko haa godhu. Sabni tokko yoo harka tokko wal qabatee bakka hin geenye hin qabu nutiitu karaa karaatti wal muree karaa karaa laaleetu halagaan nu keessa shallottee seentee kana hunda nu gootee
quwwata Oromoodhaaf Rabbi haa kennu. Waboon teenyallee jabaattee kan wanni isiin dhooftu dhibba haa dhooftu ka isaan dhahan Rabbi bishaan haa godhu. Haadha Oromoo umrii isii booyaa jirtu jamaa Rabbi imimmaan isaanii irraa haqu. Haadha Oromoo booyaa oltu arkuu dadhabnee jirra. Yaa Rabbi kiyya nurraa dhaabe yaa Rabbi ni dandeessaa kun hundi kan keeti malee kan namaatii miti. Yaa Waaqayyo ati meeqa numarraa dhaabe jennee si kadhanna yaa Rabbi ummanni sun tokkolleen keessaa yaa Rabbi sun qabu yaa Rabbi laalamiin hin rifattuufi yaa Allah yaa Rabbi laalamiin haadha Oromoo gizee hunda ilmoo sii dura baasanii ajjeesaa oolan yaa Rabbi ameen jettee fudhattee awwaallachuullee dadhabdee teessu kan yaa Rabbi baraarii yaa Allah yaa Oromoo bakka jirtan. Abao Jaaleddi Abdushakuur miseensota duraanii gumii sabaa jaal Roraas jaal Tamaam
qondaalota kutaadhaa, miseensota keenya, deeggartoota keenya, kabajamtoota hawaasa magaalaa Torontoo, bakka bu'oota amantaalee adda addaatii fi afooshaalee, akkasumatti biiftuu ganamaa, haawwan keenya, dargaggoota keenya, hundi keessanuu manguddoo teenya guyyaa irraa kana gaddaanis ta'ee gammachuudhaan waliin akka ayyaaneffannu asitti nu argamuu keessaniif maqaa konyaa mul'isa abbaa gadaatiin kan magaalaa Torontoo baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Itti aansuudhaan ani waan guyyaa irraa kana laalchisee haasawaan isinii godhu hin qabu. Ammoo jaallan asitti argaman isiniis dabalatee hundi keessanuu waan isinit dhagahame yeroon isiniif kennamaa irratti haasoytan waan isinin mul'atu. Haa ta'u immoo Ebli 15 akka guyyaa goototaa tahee akka dhaabaatti fudhatamuus amma akka Oromootti bakka hunda fudhatamee jira. Kuni gammachuu guddoodha waan keessan. Haa ta'u ammaan tana guyyaan hundi guyyaa goototaa nurratti ta'ee jira jara keenya. Kana jechuun ilmaan Oromoodha yeroo ammaan tana diinaan kakkoo ol qabaniiti dhumataa jiru. Hundi keenya waan kana sammuu keessa qabannee haga dandeenyutti eega kaayota akka qabaanne waraana bilisummaa Oromoo deeggartoota abaa'oo haa ta'u waraana bilisummaa Oromoo hundi keenya hanga dandeenyutti karaa dandeenyeen akka bira dhaammannuun isinii dhaama. Kanaafuu haga dandeenyutti sagantaa teenya nu hordofaa ani isinitti hin dheera dukkumaan isiniin jeessanitti itti aansuudhaan miseensi gumii sabaa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaalleeddii Abdishakuur waltajjii irratti argamtee akka sagantaa guyyaa irraa kana nuuf qindeessitu kabajaadhaaniin isin gaafadhaa galatooma. Gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuudhaaf gaafa uummanni Oromoo gabrummaa jalatti ofirraa jalqabee bifa garaagaraatiin osoo qabsaa'anii gama boodaatti gaafa jaarmina adda bilisummaa Oromoo dhaabbatirraa jalqabee jaarmaya adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhachuudhaan lubbuu isaanii wareegan karaa adda addaatiinis osoo qabsaa'anii jaarmaya garaagaraa Oromoo keessattis osoo qabsaa'anii lubbuu isaanii wareegan kanneen hanqammaatti wareegamaa jiran hundaa'uu kan itti yaadannu jechuudha. Guyyaan kun guyyaa jaarmee tokkoo, guyyaa dhaaba tokkoo, guyyaa garee tokkoo, dhaaba tokkoo, garee tokkoo, ganda tokkoo, gosa tokkoo osoo hin ta'in guyyaa hunda keenyaati, guyyaa Oromooti, guyyaa Oromoon waloon qabu, guyyaa Oromoon waloon kabajatu jechuudha. Gootonni keenya kan har'a yaadannu kun gootota gosa tokkoo, gootota ganda tokkoo, gootota dhaaba tokkoo osoo hin ta'in gootota Oromoo takkaas gootota saba Oromoo gootota biyya Oromiyaati. Gootonni keenya kun qusannoo takka malee gootota lubbuu isaanii qaalii bilisummaa uummata Oromootiif kafalan jechuudha. Ka qaamaa irratan. Kana hundatti yaadan. Kan har'a mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran hunda gootota keenyaa guyyaa goototaa kabajnu kana isaan kan hunda yaadanne jechuudha. Gootota qaamaa irratanii illaa jireenya isaanii guutuutti rakkatan qabaatanii illaa isaaniin dararamaa jiran hunda kan itti yaadamu jechuudha. Kanaaf Oromoon guyyaa kana kabajaa fi ulfinaan kabajuutu sirra jira. Guyyaa goototaa gaafa kabajnu kana wanni murteessaan qabsoo jaallan irratti wareegama. Dhiigaa itti galaasanii lafeetti cabsanii sadarkaa arrarra ga'e kanaan gahan. Qabsoo kana sadarkaa marra ga'e irraa fuunee itti ciccinee nutiis wareegama barbaachisu akka jaalala keenyaan itti kafallee galmaan gahuudhaaf
kan gumaa isaanii baaf wareegama isaaniitti kafirii goonu ta'uu keenya waadaa kalee irra seenne san irra deebinee mirkaneessuudhaan yaadannaa gootonni keenya urjii ummata keenyaati. Urjii ummata keenyaa waan ta'aniif bara baraan ni yaadatamu. Qabsaa waan ni kufaa, qabsoon itti fufaa, bilisummaan immoo qabsoon dhufa. Guyyaa goototaa irratti hanganaan jaal rooraas waan as jiruuf gararra caalu isaaf hin isaa jechuudha. Wareegama jaalbattee jaalbattee kan ajjeese mootummaa PP amma aangoorra jiru dhaabni adda bilisummaa Oromoo isa kana mirkaneeffatee ibsatti baafnee jira har'a. Jaalbattee seekuritii mootummaadha warra yuunifoormii mootummaa uffatan makiidhaan dhufanii hoteelaa baasanii fuudhanii osoo tumanii tumaa isarra ga'e dura dhaabbachuuf yeroo iyyu waardiyaan mana sanii hoteela sanii kan iyyansasaa dhaga'e arra butamee bakka inni jiru hin jiru takkaas ajjeefamuu hin dhabu akka ragaan baaneef. Bifa kanaan fuudhanii makiinaa keessatti deemaniini makiinaa irraa buutanii harka isaa hidhanii bakka hin taane sanitti rasaasa dila san irra roobsanii ajjeesanii bineensa akka nyaatu achi dhisanii deemu. Warri naannawa san jiran kan rafkasaa eegaa turan wareegamuu jaalbatteedha maatii beeksisan hundi isaanii irra butamanii bakka jiran hin beekamu takka ajjeefamanii jiru. Kanaaf irra deebinee uummata Oromootiif wanni mirkaneessuu barbaanne jaalbattee kagalaafatee mootummaa PP Abiyyi ka amma aangoorra jiru karaan biraa katti barbaannu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo isa kana mirkaneeffatee ibsatti baafnee jirra. Wanni kana booda du'a jaalbatteedha qaamni hin baabsine takkaayis qaamni addaa qoratu jennu akka adda bilisummaa Oromoo kaafne jira jechuudha. Ajjeesa mootummaa kana mootummaan kun itti gaafatamuu qaba. Addunyaan mootummaa kana itti gaafachuu qaban. Uummanni Oromoo mootummaa kana gaafachuu qaba. Dhiiga batteetiif dhaabbachuu qaba. Isa kana goona yoo argamne qofa wareegama jaalbatteetti firii goonaa jechuudha. Jaalbatteen miseensa adda bilisummaa Oromooti. Qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromooti. Qondaala sadarkaa hoggan olaanaatti dirqama fudhatee dhaaba kanaaf hanga guyyaa wareegamutti qabsaa'aa ture. Jaalbatteen osoo hogganni dhaabaa biyyan seenin miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kakatee qabsoo bilisummaa Oromootti dabalame qabsaa'aa osoo jiruuti hogganni bara 2018 biyya galle jechuudha. Jaalbatteen gaafa hogganni biyyatti galu koree simannaa keessatti jaala ramadamee sadarkaa olaanaatti gaafa simannaa san hojii simannaa hoggana dhaabaa sadarkaa olaanaatti qooda keessaa fudhachaa ture jechuudha. Anaa fi jaalbatteen guyyaa dura hogganni biyya seene wal agarree guyyaa san wal barre. Guyyaa sanirraa jalqabee hanqaan biyyaan jirutti dipaartimentii tokko keessa waliin hojjechaa baane. Namni anarra hojii battee beeku hin jiru. Har'ammoo
dirqama batteedha, gamnummaa batteedha, cichoomina batteedha, hojii keessatti gahummaa inni qabu. Waan dhaaba kanaa fi qabsoo bilisummaa Oromootii fi uummata Oromootiif yaalbatteen godhe seenaa guddaa waan ta'eef yeroon hiree harkadheen uummata Oromoo beeksisa. Har'a immoo waan gabaabaa jedheetiin karaa ibsaatti dabala jechuudha. Jaalbatteen nama qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha jireenya isaatii fi jireenya maatii isaa dhiisee osoo qabsoo bilisummaa Oromootiif guyyaa tokko dadhabee hin jedhin dirqama dhaabaa fudhatee gamnummaadhaa fi jeenummaadhaan mootummaa kana dura dhaabbatee jaallan qabsaa'uun keessaa jaalla olaanaa. Bifa saniin aarsaa namni tokkollee kafaluu hin dandeenye jaalbatteen aarsaa kafalee jechuudha. Jaalbatteen nama dhugaa, nama haqaa, nama duubatti hin deebine, nama dhugaa irraa hin kaane, nama hoggayyuu jireenya Oromoodhaa, rakkoo Oromoodhaa, roorroo Oromoodhaa dubbatu karaa kamiiniin qabsoo kana jabeessee bilisummaa saba kanaa mirkaneessa jee nama halkanii fi guyyaa yaada. Jaalbatteen gabaaba jeeyna tahee dhalatee nama jeeyna tahee kufe jechuudha. Kanaaf akkumaan jedhee seenaa jaalbattee yeroo biraatiin dubbadhaa waa takka mootummaa kanaaf mirkaneessuu barbaanna. Adda bilisummaa Oromoo diina yaanii miseensota adda bilisummaa Oromoo, qondaalota adda bilisummaa Oromoo, hogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhanii akka battee kanatti ajjeesanii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo dhaabnaan abjuudha jennaan jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti qabsoo kanaan qamaayyiitti itti fufnee dhiiga jaallawwan keenya battee dura wareegamanii fi dhiiga jaalbatteetis ka baasuudhaaf wanti tokkollee duuba nu hin deebine ta'uu uummata Oromootiif mirkaneessine. Uummanni Oromoo yoo qabsoo kana nu wajji dhaabbachuu baatees akka adda bilisummaa Oromootti jaalbattee awwaallee mana galuuf hin teenyu. Hanqa ka warri hafe dhumnutti itti bumneeti itti ciccinee ibiddatti taanee dhiiga isaanii baafnee bilisummaa kana galmaan ga'uudhaaf irratti ka hojjennu taane argamna jechuudha. Jaalbatteenis wanni jennuun isa kana jechuudha. Jaala keenya boqodhu qabsoo ati akkasitti itti daramtee itti wareegamte dhiifnee manatti hin gallu kan jedhu isaaf illee bakka jirutti dhaamuu barbaanna jechuudha. Wanni har'a haasoon hundinuu wareegama jaalbatteetiin kan wal qabate ta'uu qaba. Haasawni goonu har'a kan wareegama jaalbatteetii fi maalummaa jaalbatteetii fi wareegamni jaalbatteedhaa maal nuu mirkaneessa? Maal nuu hubachiisa? Afaan faajjii kana dura keessa jirru, dogoggora keessa jirru, duula mootummaan PB nurratti gaggeessaa jiruun afaan faajjii keessa seennee qabsoo bilisummaa Oromoo dararaa uummata keenyaatiif dhaabbachuu dhaabnee haalan taana keessa ka jirru kana laalchisee qabsoon wareegamni jaalbattee maal nu mirkaneessa? Maal nu garsiisa? Asirraa kaanee waan kana injifannee maal godhuu qabna? Wanneen wareegamni jaalbattee irratti dhumuu qabu ka Oromoon qalbifatee irratti hojjechuu qabu tuquu barbaada jechuudha. Bara 2018 hoogganni ABO gaafa biyya gale. Hoogganni ABO biyya galuu murtii haqaa, murtii sirriiti, murtii filannoo hin qabne irra deebinee mirkaneessuu barbaanne jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo wanni biyya galeef mootummaa wajji hojjechuufii miti. Mootummaan kun akka nun hojjisiifne, akka mootummaan kun diina keenyaa fi diina Oromoo ta'e jalqabarraa beekna jechuudha. Kagalleef qabsoofi
osoo nuti hin bulin bara mootummaan amma jiru kun fi waahillan isaa waan lafa kaayatan qaban waan dokumentiin isaanuu harka jiru odeessi isaanuu harka jiru ji'a jaha keessatti maal wanni fumtametan yaanni onag jedhu yaanni onag deemuun dhabamuu qabaa yaada kana dhabamsiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu qabna hoggana isaa ajjeesuu miseensa isaa ajjeesuu hidhuu ummata deeggartoota isaa hidhuu ajjeesuu ummata Oromoo hidhuu ajjeesuu hiyyoomsuu jilbifachiisuu akka adda bilisummaa Oromoo dhaabbanne murteeffatan. Gaafa san hoggana adda bilisummaa Oromoo taa'ee mari'atee maal godhuu qabna. Wanni fedhee yoo dhufe qabsoo kana uummata keessa galchinee jirra asuma teenyee qabsooyne cileetti taana jenneetti murteeffannee isa san bakkaan ga'uun karoorfannee hanga ammaatti qabsaawaa jirra jechuudha. Wareegamni jaalbattee kana mirkaneessa nama sammuu qabuuf wareegni arra wareegamni jaalbatteen kafale kana kafalise jechuudha. Guyyaa sanirraa jalqabee addi bilisummaa Oromoo wareega olaanaa kafaluudhaan qabsoo kanatti jira jechuudha. Arraas kafalaa jira jechuudha. Qabsoo karaa nagaa afaan faajjiin guddaan biyyaan baa kana keessatti deemaa jiru tokko kana jechuudha. Kan mootummaan PPL'n itti milkaa'aa jiru. Hiikkaan qabsoo karaa nagaa maali? Qabsoo karaa nagaa jechuun qabsoo waraanaa dhiisanii qabsaa'uudha jechuu jarana malee mootummaa wajji galanii mootummaa keessa qooda fudhachuudhaa miti. Addi bilisummaa Oromoo gaafa dura qabsoo kana jalqabe qabsoo siyaasaa, qabsoo jaarmayaa, qabsoo karaa waraanaa, qabsoo dippiloomaasiidha. Gara boodaa kana qabsoo fincila uummata walitti qindeesseetiin qabsoo sana gaggeessa jeeti tooftaa qabsoo lafa kaayyatee itti qabsaawaa gale. Gaafa biyyatti hoogganni gale qabsoo karaa waraanaa haala keessa turreen waan paartii taanee biyya san keessa seenneef waan haalli biyya sanii nuuf hin anjamneef waan mootummaanis nu sardee rakkoo waraanaa sirnaan findee biyyattiin galchuun akka hin dandeenye nu godheefi waraana keessa harka fudhanne malee qabsoo karaa siyaasaa, qabsoo karaa dippiloomaasii, qabsoo karaa jaarmayaa addi bilisummaa Oromoo takka dhaabee beeku. Itti fufnee itti jirra. Har'a addi bilisummaa Oromoodha. Yoo waa takkallee godhuu baate qabsoo karaa nagaatiin gaggeessa jedhee biyya san keessa taa'uun bu'aa guddaadha qabsoo uummata Oromootiif qaba. Namoota hanqamiitu achi keessa nagaan achi keessa jiraannee karaa nagaatiin qabsaa'uu akka hin dandeenye addunyaaf mirkaneessuun keenyaaf waraana bilisummaa Oromoo takkaayis namni haala biyya keessa jiru san keessatti qabsaa'uu waan hin dandeenyeef dirree qawwee fudhatee gale jennee dubbachuu keenyaaf qabsoon karaa waraanaatu beekumtii akka harkatu goosifne jechuudha. Yoo xiqqaate kanallee namni hubachaa hin jiru. Kana bira dabree immoo addi bilisummaa Oromoo qabsoo addi bilisummaa Oromoo hoggaa jahan kana biyya san keessatti gaggeesse. Qabsoo ulfaataa. Wareegni addi bilisummaa Oromoo biyya seenne qabsoon Oromoon gaggeessu, qabsoon ABO'n gaggeessu dhumate jaan. Karaa kana malee karaa nagaa malee mootummaa wajji teessanii hojjechuu malee karaan tokko hin jiru jedhuutu achi dachii dhiitaa baheetu arra bahee ABO'n qabsootti hin jiru karaa nagaa hin jiru nun jechaa jira. Namni qabsoo safaree namaa kan hin jiru. Akkatti qabsoon namni nutti himu hin jiru achi keessattuu adda bilisummaa Oromootti. Kan nutti himan kan namaa fudhanii qabsoon uummata Oromootiif. Karraan jaajaatti isin balisoomsa jee ammaan findee zeena jee dachii dhiitaa bahe gaafa waan saganteeffateen godhachuu dadhabe execution adda bilisummaa Oromooti. Execution karaa nagayaati.
Jarana warri jara kanaan jennu ni maali? Addi bilisummaa Oromoo karaa uummata Oromootiif bu'aa qaba jedhu itti qabsaawaa jira. Itti dhiisaa. Karaa dandeessanii qabsaawaa. Hojiin haa wal dorgamnu. Bu'aa Oromoof argamsiifnu haa wal dorgamnu. Uummanni haa murteeffatu. Abaa'oodhaan karaan kee sirrii miti jechuun dhaaba sin godhu. Jaarmee sin godhu. Hojjataa sin godhu. Hojii keetiitu jaarmee si godha, jabina si godha, waan hojjetu san sirnaan hojjedhu. Miidiyaan irra jiru qabsoon biyya keessa jira kun akka jaalbattee kana fatti biyya keessa dhaabbatanii wareegamaa jira namni. Hogganni keenya bar hidhameetu wareegamaa jira. Wareega ulfaataa kafalaa jirra. Qabsoon itti jirru kana. Hojiidhaan hojjedhaati argamsiisaa. Miidiyaa irra teessanii waliis nyaattaa walirratti sololoofaa abaa irratti sololoofaa olina. Sun faayidaa takka hin qabu. Waan harkaa qabdan san hojjedhaa uummata Oromootiif waa argamsiisaa jennaani jechuudha. Nuti immoo argamsiisaa jirra. Argamsiisaa jirra waan hojjechuu jiru ni beekna. Abiy Ahmed eengadda gaafa jaarmee wattaatiin dubbisa jiru waan dubbate dhageessanii. Mi'eessonii fi yaabbaa waan hin jirre nuti cinaa qabate malee rakkoon PB dhaaba onagi jedhe. Maal jechuudha? Onaga yoo qabsootti hin jiraanne maal rakkoo isaa ta'a? Tokko isaanii lama. Akka inni waa godhuu deemu gaafa san beeyna nuti. Maal godhuu deemaa takka eenyutu hin beekne malee akkasitti hammeeffatee rakkoon PB dha onaga gaafa jee waa godhuu deemu ni beekne jechuudha. Kanaaf dubbiin karaa qabsoo karaa nagayaatii fi olalli hin jirre ka oofamu kun wareegama jaalbatte irratti dhaabbachuu qaba jennaani jechuudha. Dhaabbachuu qaba. Qabsoon karaa nagayaa ka addi bilisummaa Oromoo gaggeessuu jiru qabsoo jaalbatteen irra wareegame kabiraa hin jiru. Yoo qabsoo jaalbatteen itti wareegametti bishaan naquu barbaaddan malee ammarraa jalqabdanii warra miidiyaa irratti kana ooftan dhaabaatii namuu kana jiruun qabsoo itti fufnu. Kuni mootummaa fi gargaara malee tokkollee hin gargaaru. Kana dhaamannaa jechuudha. Lama. Mootummaan jiru kuni mootummaa Oromooti. Mootummaa kana dura dhaabbachuun hin barbaachisu. Oromoon mootummaa kana amma wanni dura dhaabbatuuf tokkollee hin jiru. Faannoon si dhufaa jira mootummaa kana tiikfadhu. Ja'amee duulli deemaa jiru guddaan ka Oromoon akka ka'ee qabsoo isaatiif hin dhaabban akka afaan fajjee bakka lama dhaabbatu taasisa irraa tokko. Inni kunis har'a wareegama jaalbatteetiin dhaabbachuu qaba. Wanni guddaan wareegamni jaalbatteedhaa nu mirkaneessa. Mootummaan Abiyyi PP mootummaa Oromoo ta'uu hafnaan diina Oromoo ta'uu isaati nu mirkaneessa. Oromoo mootummaan PP mootummaa keetiimi mootummaan PP mootummaa diina keetiiti. Mootummaan kun mootummaa Oromoo yoo ta'e ilmi Oromoo waliin ajjeesu yoo ta'e jaalbattee bifa saniin namni ajjeesu namummaa akkam qaba. Kana teessee Oromoon duuba kuni mootummaa kiyyeetti. Akkamitti namni Oromoo qabbattee irra dhaabbatee bifa saniin ajjeesee mataa isaa lafa kaayee achirra kaayee sun Oromoo obboleessa Oromoo ta'uu danda'a. Kanaatu nuuf Oromoo ta'uu danda'a. Faannoo mootummaan PP irraa eeguun jiru bar faannoon kun 4 kiiloo keessa Finfinnee keessaa kan lolaa jirti. Akkasii miti. Faannoo maal sanirraa eega? Ka faannoo biyya san fidu Abiyyi mootummaa Abiyyi. Yoo sun hin taane faannoon isaan maal godhan gaafa faannoon dhuftee Finfinnee keessaa loltu? Kara lachuuttu katti gaafatamu mootummaa Abiyyi. Ganaa fi ganaa faannoon dhufaa faannoo Abiyyi narraa eege jedhee Oromoon taa'uun irra hin jiru. Waraabessa taa'ee si nyaatu. Waraabessa ganaa na nyaata dhufeen na nyaata jechuudhaaf kana teessee eeggatta kana firraa dhoorkitee kaan dabartee yoo teesse. Kanaaf bineensi hamaan amma nu nyaachaa jiru diinni hamaan amma nu harkaa qabu mootummaa kana
Kana clearly dubbachuu qaba namni. Niin arka, niin beeka. Akka Oromoo hedduun waan kana fudhan garuu fudhachuu qabdan. Dhugaa jiruutu kana. Mootummoota biyya san keessatti Oromoo gabroomsan hunda caalaa roorroo hamaa fi ajjechaa takka arkideen beeyin ka ummata keenyatti raawwachaa jiru mootummaa PP'ti. Akkamiin duba mootummaan PP mootummaa Oromoo ta'uu danda'a? Oromoon mootummaa qabaatee hin beeku. Oromoon kan falmuuf kan qabsaa'uuf mootummaa mataa isaa ijaarrachuudha. Qabsoo kana waan gaggeessuu fi dhumaa jira, ajjeefamaa jira. Kanaafuu ummanni Oromoo alaanii fi keessaanis afaan faajjii mootummaan kun oofu garaa kutatee irraa muree dhaabee waan mootummaan kun naanneessuu fi waan warri mootummaa kanaaf bitamee jiru miidiyaa kanarratti naanneessan irraa qulqullaa'ee karaa tokko qabachuu jira. Ummanni namni inni itti qabsaa'u diina isaa adda baafatee hin qabne diina isaa kanaatu diina kiyya namni itti qabsaa'u kun diina kiyya jee lafan kaayyatiin qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u jiran wanni maraammartoo kana keessa Oromoon garagaluuf kana garaa kutadhaa mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'uuf hin taa'u diina Oromooti diina kee immoo qabsooytee ifirraa kaasuu qabda wareegama akka jaalbatteedhaa wanni dhaabnuun mootummaa kanarraa itti qabsooytee mootummaa kana firraa jiisu takka mootummaa kana jilbifachiifnee addunyaanis dhibbarra godhee angorraa bu'ee gattaa'ee karaa nagaatiin nu wajjaasee karaa tokko deemsisanii qofa. Lamaan kanarratti uummanni Oromoo alaa fi keessaan ka'uu qaba. Garaa kutannee ka'uu qabna. Ajjeechaa fi haalli kun hundi jaalbattee irra nurraa dhaabbachuu qaba jedhee Oromoo alaa fi kaanii keessaan ka'ee akka sosoosuu barbaadna jechuudha. Sadaffaa. Jaarmaya. Namni jaarmaya siyaasaa hin qabne qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u. Kun addunyaa irra hin jiru. Tokko sani lama. Namni siif qabsaa'ee ati teessee qabsoo mana siif fidu hin jiru. Waan lamaan kan Oromoon qulqulleessee barachuu qaba jechuudha. Jaarmayni hoggana hin qabne, hayyuu hin qabne qabsaa'ee uummata tokko bilisoomsuu hin danda'u. Mootummaan kana dura nu qabroomsaa jiruu fi warri Abiyyiis kana beekan. Kana waafi uummata Oromoo jaarmee siyaasaa dhabsiisuuf adda bilisummaa Oromootii fi jaarmee siyaasaa jiran irratti duulaa jira. Jaarmayni hoogganaa fi qaroo hin qabne, beektota hin qabne akka nama bilisoomsuu hin dandeenye waan beekuu fi hoogganoota keenyaa fi miseensota keenyaa hidhee ajjeesee kunoo warra akka jaalbattee qaroo kanallee gaaga'aa jira. Kun maal nu mirkaneessa? Yoo jaarmaya qabaanne malee, yoo hoggana qabaanne malee, yoo hayyuu qabaanne malee qabsoonee bilisoomsuu hin dandeenye. Kanaaf uummanni isaa Oromoon dhaaba keessan adda bilisummaa Oromootii fi KFO's tiikfachuu qabdan, waraana bilisummaa Oromoo tiikfachuu qabdan, hoggana keessan ka qabdan tiikfachuu qabdan. Nama hoggana qabu tiikfatee hoggana biraa horata. Hogganni warshaarraa tolfamee dhufu hin jiru silaani binnee finnaa. Hogganni qabsoo keessaa dhufa jaarmee keessaa dhufa. Muuxannoodhaan as ba'a. Uummataatu hoggana if keessaa baasa. Kanaaf hoggana keenya tiifachuu, beekaa keenya tiifachuu. Kanammoo addi bilisummaa Oromoodhaa jaalbattee kalee wareegamee miti. Odeessa qabnuun mootummaan PP itti fufinsaan hogganoota keenya kan mana hidhaa jiraniu gabbaaftee ajjeesuuf deemti, murtii irratti fudhachuuf deemti. Beektota Oromoo hunda Oromiyaa keessaa fixuuf deemti. Adda bilisummaa Oromoo bakka jirutti hoggana isaa, miseensa isaa ajjeesuu akkuma jaalbattee kanatti itti fufuuf deemti. Kana odeessa qabatama qabna. Oromoon kana hubatee ajjechaan hogganaa fi beektota keenyaa jaalbattee irra dhaabbachuu qaba jee hoggana isaa, jaarmee isaa, beektota isaa, hayyoota isaa tiikfachuutu irra jira. Maaliin tiifata? Lakkii hoggana keenya ajjeesuun, jaarmee keenya dadhabsiisuun jaalbattee irra nuu ga'u qaba jee alaa fi keessaan ka'ee falmachuutu irra jira. Isa kanaas ibsa baafnee har'a addunyaallee beeksifnee jira. Addunyaa beeksifnee jira. Ammallee mootummaan kun kanaaf deema. Warri dippiloomaasiidha.
Community diplomaasiidha UN hundi isaanii haala kana hubatanii hoogganaa keenya jaarmee keenya akka tiiksan itti dhaabnee jira. Haalli kun katti fufu ta'e immoo addi bilisummaa Oromoo iftiisuu fi uummata isaa tiisuudhaaf tarkaanfii itti aanu kan dabru ta'uutti himnaa jira jechuudha. Maali jechuun maltan isin garsiifna. Isin garsiifna. Akkuma jennee dhiiga keenya baafachuu roorroo mootummaan kun irratti oofu ifiis tiiksuu fi uummata keenya tiiksuu tarkaanfii barbaachisu itti aanaa fudhachuu keenya jechuudha. Osoo sun hin taane biituutu osoo hin diigamne ammallee irra deebinee warra addunyaatiif kana mirkaneessuu barbaanna. Isin immoo alaa fi keessaan dammaqsaan hubannoodhaan dhaamsa kana fudhattanii akka jaarmee keessan hoggana keessan dhaaba keessanii fi hoogganatoo keenya irra mana hidhaa jiran bakka adda addaa jiran alaa fi keessaan tiikfachuu qabnaa jechuudha. Yoo tiikfattan qofa qabsoon kun itti fufee bilisummaa kana mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Waan sadeen kana jaalbattee wajji wal qabatee dhaamachuu barbaanna. Oromiyaa namni kophatti qabsaa'ee bilisoomsu hin jiru. Warri gurraan alatti eeggachaa jirtan qabsoon Finfinnee dhufte bilisummaan Finfinnee geesse karaa keenyaan uumaan barbaachisu inni nu qabsaa'eetu nu bilisoomsaa jettanii eegdan hin jiru sun soba sun. Uummanni ifiif qabsoo keessa qooda fudhatee qabsaa'ee bilisummaa isaa gonfata. Jaarmayaa fi waraanninis hamma dandeettii isaatti godha. Yoo uummanni bira dhaabbachuu baate, yoo uummanni ka'ee wajji qabsaa'uu baate bilisummaan keessan dhufuuf hin taa'u. Gurraa waan alatti eegdan kana dhiisaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qooda fudhadhaa. Karaan tokkichaan uummanni kun itti bilisoomuu danda'u kana. Kanaaf uummanni Oromoo alaa fi keessaan jiru tokkummaadhaan walirratti olola oofuu wal dura dhaabbachuu dhiisee wal dhaggeeffatee walis dhaga'ee walis kabajee waliifis qooda kannee tokkummaadhaan kaanee bakka jiru qabsaa'uutu nurra jira. Qabsoon nuti keessaa qoodan fudhanne gatii tokko hin qabu. Biyya alaa kanatti jaarmaya adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhachuu, adda bilisummaa Oromoo deeggaruu, waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu, ijaarsa uummata Oromoo ka adda addaa keessatti jaaramnee qabsoo bilisummaa Oromootiif waan dandeenyu gumaachuutu nurra jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo waan dandeettii teenyarra alaa biyya alaa kanan nu gaafachaa hin jirtu jiran. Wareegni guddaan lubbuudhaa ka gaafatamu qabsoon kun warra biyyaatu akka jaalbattee fa'aa wareegamaa jira. Wareega akka jaalbattee mukaa gaafachaa jirti lakki waan dandeenyu nu gaafachaa jirti. Namni waan danda'u qabsoo kanatti qusachuun irra hin jiru. Qabsoo kanatti waan dandeessan qusatinaa waanuma dandeessan godhaa qabsoo kanaaf. Yoo namni hundi bakka jiru waan dandeettii isaa qofa godhe bilisummaan uummata Oromoo mirkanaa'uu danda'a. Kanaaf irra deebi'ee guyyaa goototaa kabajnu kana dararaa uummanni keenya keessa jiru hogganoota keenya khayraa jiran jaallan keenya yeroo dheeraadhaaf keessattuu waggaa jahan kana keessatti ajjeefaman wareega isaan kafalan kan jaalbattee haaree kanaas dabalatee isa kanatti firii godhuudhaaf addi bilisummaa Oromoo qabsoo isaa itti fufee itti cichee galmaan ga'uuf hojii isaa akkuma duritti kan durii caalaa wareegamni kun hundi daran nu jabeessee xiixiidhaan hojii keenya kan dur caalaa halkanii guyyaa hojjechuudhaan qabsicha kana galmaan geenye dhiiga jaallan kanaan kafalachuudhaaf duubatti kan hin jenne ta'uu uummata keenyaaf mirkaneessinaa. Uummanni keenya isa kanatti nu hojii dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya har'a namni du'a jaalbattee arge rafka jaalbattee lafa san irratti arge akkitti mana gallee teenyu hin jiru jechuudha. Mana gallee teenya mana gallee hin teenyu jennee har'a amma asitti murteeffachuu nurra jira. Kan dura mana galleen teenyu jennee yoo murteeffanne alaa fi keessaanis wanni nu godhuu qabnu tokko kan dura ajjeechaan roorroo mootummaa kanaan nurratti gaggeeffamaa jiru mootummaa diina Oromoo ta'e kanaan nurratti gaggeeffamaa jiru
wareegama jaalbatte irratti dhaabbachuu qaba jennee alaa fi keessaan sossoonee akka dhiigni jaallan keenyaatii fi dararaan jaallan keenya mana hidhaa jiranii lafatti naaf warra kana booda wareegamus wareega isaanii dhaabuudhaaf alaa fi keessaan sochii barbaachisu godhuu nurra jira. Warri biyyaatis wanni teessuuf hin jiru ka'ee falmachuutu irra jira. Gahee jechuutu irra jira. Karaa isaa danda'ame hundaan. Wanni kun dhaabbachuu qaba. Asirra gahee ta'uu qaba. Mootummaan kun uummata keenya irratti wanni gaggeessu dhaabbachuu qaba. Karaa nagaatti as deebi'anii furmaata argamsiisuu qaban. Yoo hin taane mootummaa irraa buusu. Kanarratti alaa fi keessaan tokko taanee ka'uu. Warri alaa amma ni agarra sochiin haalli jaalbattee wareegni jaalbattee qalbii nu cabsee jira. Illaa zalaalam kan wajjin jiraatu nurra dhiisee deeme jaalbatteen. Illaa kana qabannee taa'uu ciisuu hin dandeenyu. Akka kanaan bakka hedduurraa namni kaka'aa jira. Warri koominiitii biyya ambaa jirtan hundinuu warri hanqammaa duruun jaalbatte wareegama jaalbatte irratti waa barreessitan ni jirtan. Fayyaa ta'a. Barreessitaniin dhiisinaa waan barreessitan san mootummoota addunyaadhaa miidiyaalee garaagaraa irratti akka inni maxxanu akka gahu san irratti hojjedha. Warri haftan osoon buliin osoon ooliin barreessaa jirana. Koominiitii kuma meeqaatu biyya ambaa jira. Arra koominiitiin Oromoo biyya ambaa jirtu du'a jaalbatte irratti press release yoo baafne dachii tana sossoofna. Warri hafe amma osoon bulle dhugaan wareegamni jaalbattee akkasiin dhagamu ta'e kana barreessaati bakka barbaachisu nu ga'a. Sadii jaalbatteef sagalee ta'uu nurra jira. Roorroo uummata Oromoo irratti dhaabbataan deemaa gaggeeffamaa jiru kanaaf sagalee ta'uu nurra jira. Jaarmee keenya adda bilisummaa Oromootiif sagalee ta'uu nurra jira. Hogganoota mana hidhaatiif hidhamanii sagalee ta'uu nurra jira. Isa kanaaf hiriira bahuun murteessaadha. Koominiitiin Oromoo biyya ambaa jirtan warri duruun iskeejoola qabatte ni jirtani. Warri Torontoo warri kana irraa dhagahaan jirru kanaas warri Torontoo har'a asin murteeffadha hiriira bahuun nurra jira. Halkanii guyyaa hiriira baanee sagalee ta'uuf nurra jira. Xalayaa adda addaa barreessinee mootummoota adda addaatiin gahuun nurra jira. Warri mootummaa alaa maal nun jechuu jiru dhaga'ee beektu dhiyoo tana. Oromoon callisee nun jechaa jiranii beekaa isin isaan beekan isinitti hin fakkaatu. Oromoon callisee jiraa nun jechaa jiran. Rakkoon qabuu nuti dheenee Oromoo rakkoo qabaa kana qaba jennee guddaa maal haasoftan uummanni keessan callisa taa'u jira rakkoo maal qabaa nun jechaa jiran jiran. Namni alagaa maal nun jechuu jiru beektu. Miidhaa kanarra ooltanii beektu. Maal nun jechuu jiru beektu. Oromoon abiyyi gargaaru jira guutuun isaa. Tanaaf sosootti hin jiran jechaa jira. Haqa qaban callisaa taa'u jira. Roorroo ajjeechaa uummata keenya irratti gahaa jiru kana fudhannee gallee qaama godhannee taa'u nurra hin jiru jiran. Wanni kanarra nama qaanfachiisaa hin jiru. Qaanyi kana keessaa bahuu qabna jiran. Kanaaf bakka jirrutti kaanee sagalee ta'uu qabna. Xalayaa barreessuu qabna. Hiriira bahuu qabna. Afraffaa duuti jaalbatteedha. Ajendaa bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessu ta'uu taasisuu qabna jiran. Siyaasaaf dubbachuutti hin jiru. Bakka hundaa wareegamni jaalbatteedha ajendaa Oromoon irratti waliigalee irratti qabsaa'uu ta'uu qabu qaba alaa fi keessa. Yoo akkas goone wareegama jaalbatteetti firii goone jechuudha. Bakka jirru hunda ajendaan wareegamni jaalbatteetii fi hidhamuun keenya haalli ammatti deemaa jiruuf haalli fuuldura deemuuf deemu ajendaa godhannee jiddugala godhannee irratti bobbaa'uu nurra jira Oromoo. Karaa nuu dandeenye hundaan itti qabsaa'u alaa fi keessaan nurra jira jechuudha. Kaan jaalbatteedhaaf faamilii jaalbatteedhaaf gargaarsi guuramaa jira.
isa kana keessatti qooda fudhadhaa. Jaalbatteen ilmaan afur lafaa qaba. Ka shanaffaa as deemaa jira. Wareegama inni isa deebisuu hin dandeenye. Hamma fedhe wareegamni isaa hadhaanu ta'us fudhachuullee dadhabnu deebisuu hin dandeenye. Kanaaf wanni guddaan godhuu qabnu maatii isaa bira dhaabbachuudha. Maatii isaa bira haa dhaabbannu. Qabsoonni itti wareegama galmaan gahuudhaaf haa sossoonu haa kaanu. Ciisatti jirru kana Rabbiin nurraa haa kaasu. Wareegamni jaalbatteedha. Afaan faajjii keessa jiru kanaaf gahee nu haa jiru. Harka wal qabannee haa kaanu haa sossoonu. Ammas hoggana bilisummaa fi keenya mirkaneessuu dandeenya. Hoggana keenya keeffachuu dandeenya. Dhiiga jaalbatteetiif akka isa duraattis firii godhuu dandeenya. Qabsaa'onni kufaa qabsuun itti fufaa fayyaadaa ulfaadhaa galatooma. Uummanni Oromoo walitti deemee walitti dhufee waan godhamaa jiru kana yaada keessa galfatee waliif yaadu waliif diina qabsaa ture diina Oromiyaa keessatti Oromiyaa balleessaa dargaggoo fixaa beektota fixaa jiru kana wajjiniin falmachuu qabna malee boo'ichiif gadadoon duubatti nu deebisuu qabu. Ka'umsi immoo uummata akka keenyaa baqatee biyya ormaa jirurraa humni ka'uu fi qabeenyaan diinagdeen beekumsi qabu humna biyyaa waan ta'uuf walitti dhufnee haa jirru walitti dhufnee uummata biyyattiin dararamaa jiru kana haa gargaaru. Kanaafuu yaadaan adda yoo taanes ilaalchaan walbummaadhaan Oromoo ta'uu keenyaan walitti dhufnee diina Oromoo irratti boobee akkasittiin Oromoo balleessaa jiru itti duuluu haa jabaannu jedha. Guyyaan kun egaa guyyaa gootota keenyaa warra nuuf jedhanii sadarkaa kana warra nu ga'anii isaan yaadachuudhaan walitti dhufnee akkuma isaan yaadachuudhaan walitti dhufnes dhimma amma Oromoo irra jiru rakkina Oromoo irra jiru walitti dhufnee wajjiniin dhaabachuu. Jabaadhaa Oromoo nuyi asii hunda hin taaneef taanaan uummanni biyyaa waraanatu irra jira, beelatu irra jira, dheebuutu irra jira, rakkina hedduutu irra jira. Afaan qabuutiin cabee baduutti jira. Nuti yoo wayi tokko goone malee uummanni biyya jiru homaa ofii gochuu danda'u. Ka'umsi jabina keenya nama biyya alaa jiru nama dararaa biyyaa baqatee isaa ta'u Rabbi baasee as fidee jiru kuni yoo humna ta'e biyyaallee hin argatee diinarra aanaa. Kanaafuu kunis waliin deemu haa dandeenyu. Kunillee qaamsaa ta'uu akkasitti ilaalee jedha. Ulfaataa har'a asitti argamuu keessaniif yaadaanis diinagdeedhaanis waan hundumaanuu dhuftanii asitti of agarsiisuu keessaniif ulfaataa mana nagaatti gala fayyaa ta'aa galatoomaa abbootii keenya ayyaana goototaa kana yeroo jalqabaadhaaf firiidii akkasiidhaan ayyaaneffachuun koo anaaf yeroo jalqabaadha. Kanaan dura dhokannee mana keessatti ibsaa qabsiisnee caakaa keessa deemnee laga keessa deemnee dhokannee wal waamnee ayyaanessina kabajna ture. Garuu nu dhabne achittis lafa akkasii deeman eessa deeman jedhanii hordofanii baay'eetti miidhamaa ture. Har'a yeroo jalqabaadhaa fi firiideemiidhaan ayyaana goototaa kana dhufee ayyaaneffachuun koo yaadachuun koo baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Dargaggoota kabootiif waan dhaamu biyyatti akkam akka turre beekna addana geenyee garuu babbaduun keessan baay'ee na gaddisiiseeran jedha. Kanuman jedha waan jedhamu. Osoo kaayyoo qabnu osootti itti wareegamnee itti hojjennee biyya kana sanatti dhuunfachuu osoo dandeenyu osoo dinagdee qabnu kana gochuu mana wallaalummaa keenyaatu wareegaman taanee nu kaffalchiisaa jira. Kanaafuu har'a jaalbattee Urgeessaa akkatti inni wareegamaa jiru agartaniitu. Hedduu wareegamaniiru. Isa qofaa miti Gujii keessaas abbaan ijoollee sadii har'a wareegamee jira. Naannoo mana Sibuu keessatti akkasumas Siree Sibuu keessattis
namoonni 15 akkuma argataniitu miidiyaa irratti daddarbaa jira wareegamaa jiru Oromoon kana irratti yoom dhaabbachuu qaba saba gabroomee guyyaa tokko halkanii waan cisunatti hin fakkaanne garuu immoo ceesaa jira Oromoo ka'uu qabna qabsoo bilisummaa Oromoo karaa dandeettii keenya har'a qofaa miti miidheema gaafa nuti dhagaamsu karaa dandeettii keenya kaanee qabsoo keenya gaggeessuu qabna har'a samaayii isa xumura jirtu gochuu qabna dinagdeen aanaa qabsoofnu kaayyoon aanaa qabsoofnu waraana bilisummaa Oromoo jira adda bilisummaa Oromoo qofaadha kan qabu piipii bira deemtan kan opiiroo bira deemtan ajjecha du'aa salphina kan nu mudatu jechuudha Oromoon ofirraa tiksuudhaan qabe diina isaa caasaa diina biyya isaa keessatti galfatee mana isaa keessatti galfatee jira kanaaf kan du'aa jira akkamitti daangaa cabseeti caasaa diina Oromoo keessatti seenee hayyoota Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dhaaba sodaatamuu guddaa qaba addaan faffacaasee akkamitti seenu keessa seenee wareegama taanee kaffalaa jirra jechuudha kanaaf wareegama kana dhaabsisuudhaan Oromoon addunyaarra jirtu hundumtu qabsoo adda bilisummaa Oromoo karoora sin kaa'e waggaa 40-50 dura kan kaa'e sana irratti kaanee qabsoo keenyatti itti gaggeessuu qabnaan jedhaan shamarran addunyaarra kan jiran hundumtu isaaniif akkasumas qabsoo haqaa qabsoo bilisummaa qabsoo walabummaa qabsoo birmadummaa kan Oromiyaaf dhaabbate adda bilisummaa Oromoo garmaan kan qopheesse qofa waan ta'eef waan biraa waan keessa waan hin jirreef kanarratti jabaannee qabsoo keenya haa jabeeffannu warra mana jirus warra ala jirus fakkeenyaaf ni warra biyya alaa kana keessa jiru rakkoo mootummoonni isa duraanii dararaa hamaa nurra geessisanii biyya kana keessa dhufnee jiru haala qabsoo ni beekna haala rakkina ni beekna haala impaayera sana Itoophiyaa sana keessa jiru siyaasaa isaanii akka gaariitti ni beekna kaayyoo isaanii akka gaariitti beekna akeekni isaanii akka gaariitti beekna kanaafuu kaanee qabsaa'uu qabnaa jechuudha waan itti yaadannu tokko illee hin jiru waan shamiitti booduu qabnu jechuudha kanaafuu galatooma injifannoon kan uummata Oromoo baay'isee sin galateeffadha guyyaan kun guyyaa laayyoo miti guyyaa akka salphaatti irraa yaadannu irraanfannu miti guyyaan kun kan inni ittiin eegalee wareegama guddaadhaan jaalawwan keenya lakkoofsaan 11 kan ta'an shilligatti akka tokko taanee amantiin addaa tokko taanee manaa baanee Oromummaan manaa baanee Islaama Kiristaana taanee addaan hin baanu nuti kaayyoon keenya takka kaayyoon keenya walabummaadha bilisummaa Oromootiif manaa baanee akka Oromootti waliin wareegamanii jaalawwan keenya guyyaa sanaa kaasee wareegamni uummata keenya irraa hin dhaabbanne warra qabsaa'an irraas hin dhaabbanne garuu qabsoon adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu amma fedhallee diinni maqaa haa balleessu malee argamtii guddaa argamsiiseera har'a Oromiyaa jira har'a afaan Oromootiin ijoolleen keenya baratanii PhD itti fudhachuutti jiran waan xixiqqaa kana immoo bakkaan gahuudhaaf kutannaa barbaachisa har'a kanas dhufneef yaadannoo darbe waa yaadachuuf hin ta'in lubbuu sa'aatii kanatti wareegama baasaa jiru hunduma isaanii ilmaan Oromoo hundumaa warra qabsoorra jiran warra qawwee kaasanii qabsoorra jiran warra manaa bahanii ajjeefamaa jiran hundumaa yaadachaa nuti akka ilma Oromoo tokkotti yeroo waadaa galu ta'uu qaba qabsoo jalqabame kana amma bakkaan geenyutti amma lubbuun jirrutti waan dandeenye wajjin dhaabbanna Oromiyaan ni bilisoomti diinni keenya ni caba tokkummaan humna Oromiyaan ni bilisoomti galatoomaa